kan duraa kan ishee jala turee jiraan. Kan ishee jala turee osoo hin jijjiiratin. Okay, kanaafuu guyyaa banatte san ilaalaa. Ayya. Riisiitii fi diitii amma guyyaa sayyoo laalte dubbiin as biratti hin dhumataa beeta. As biratti hin dhumatu dubbiin coomina. Dubbiin birrii 30 fataashoo maqaan isaa badu hin jiru. Birrii 30 miti waan maqaan kiyya badeef immoo isinitti himaani. Isinii galee sagaleen kiyya nama biraatti ergamee sababbiifatiin birrii suuqa na dhorgateef nakaadeef isiniin kennin sagaleen jedhamee ijoolleen ambaa maqaa kiyya na balleessitu keessaan maqaa na badaa kiyya gaafachuu dhufe malee hanqarallee akka haqa namaa fuudhee hin dhufne isinitti manaa hubadhaa waan tokko. Maqaan na badee maqaa kiyya keessaan dhaqanii fatiin birrii na dhorgatee fatiin suuqa na dhorgatee jedhanii ana makataa godhatanii birrii miskiinaa dhorgatuutu garana na fide malee anallee ofiin finne an miidiyaa kanarra isheetu na fide jalqabarraa sagalee isinii ka'a. An haqa kiyyan na aarsaa naa hubadhaa ammoo erga dhugaa argitanii haqa kiyya immoo baafachuu qabaa. Obsaatii na dhageeffadha. Ijoollee irratti na ergaa jecha. Ijoollee irratti na ergaa. Taanaan isa barbaadda taanaan namni riisiitii narratti ergeera namni sagalee narratti ergeera amma isinitti argisiisaa jechuudha birrii namaa. Hin barbaadda taanaan amma isitti argisiisaa sodaa kan qabu. Akkas taanaan qazanii walitti haasofnaadha malee wanni maqaa si baduuf tokkollee hin jiru jechuudha. Maqaan kiyya kana badee an sagalee maasirra kaayaa birrii 30 akka maqaan nan banneen beeka 30 illee hin jiru. Kana waan ta'eef uummanni akka naa baru ana birrii kiyya narra jiraatee miti ka maqaan balleessuu eegalte. Makataan an godhattee birrii ijoolleen sirra jiruun ana deemtee ijoollee biratti fatiitu birrii na dhorgate fatiitu suuqii na dhorgate fatiitu akkana jedhe ka jette immoo sagalee isinii fidaan hunda keessanuu anaan naggaadamuu hin qabu anaan miskiinni booyuu hin qabu anaan rakkatuu hin qabu ijoollee mucayyoo Dibooraa jedhamtu ijoollee as jala jirtu baareen keessatti ijoollee seensisaati haqni kiyya abbaan fedhe fatiin kana fudhateera jedhee natti amurteessu ragaa waliin ragaa waliin waan qabu isinii fide erga maqaan kiyya kana waan ta'eef seensisa kan na rakkisu maaliif beektaa waa'ee namaa maaliif dubbadha beektaa situ fatiitu birrii na dhorgate jettee ijoollee miskiina birrii dhorgatta sagalee kiyya qabamoo an sagalee sitti erga amma maqaan kiyya na baduun hin barbaachisu sababa fatii biraa birrii qaba jettee ijoollee dhorgattu kana waan ta'eef ijoolleen sun dhufanii fatii bira akka birriin hin jirre akka beekan barbaada ol galee birrii ijoollee yoo kennitu ta'e gara biraan kennita ana maqaan an godhattu sii galee ana haqni akka narra hin jirre uummanni muluun naa baruuf kanarra jiraatu mootu amma kana sii kennaa jecha wanni narra jiru hin jiru waan ta'eefan. Iskiyuu namni jedhamtu dhufteetiin fatii birrii si biraa qabdee mimaa birrii na dhorgattee naan jetti. Ani kana akkamitti mallaqa kiyya keessa kiyyaa baasee dhugaan isin aarsaa gadhaa viidiyoo illee hin dalanne waan akkanaatiin illee ol bahee hin beeku. Dhugaa xiyya garuu naa beeka. Keessaan dhaqaa fatii biraa birrii qabaa fatiitu na dhorgatee suuqa kiyya kaadamee naan jetti. Birrii 20 birrii 10 suuqni akkamiin nama kaadama. Maqaa kiyya balleessummaa barbaachisa. Suuqa kiyya kaadame sagalee isin dhageessisa hundi keessan dhagayaa. Dhiiraa kanarraa muitii qabaa ofii muitii narratti hin qabin dhaggeeffata hundi keessanii jechuudha. Birina dhawwatiin dubbachaa jira kan kee dubbadhu fiti kan namatti darbe. Ankeetis boodee kan namatti darbe. Ibaaf bilisaa barkin horiisitii fidaa jiranii. Isaa miti kan dubbachaa jiru. Sababa kiyya nama bira dhattee maqaan belleessaa himachuu dhufe hanqarallee maqaan belleessaa himachuu dhufe malee akka haqni irra hin jirre hin beeku. Ati eenyu tolchite? Maqaa yoo si maqaa belleessaa kiyya himachuu dhufe malee ani haqni akka narra hin jiraanne hin beeka. Kana waan ta'eef Dibooraa nama jedhamtu ol seensisaa. Ijoollee isiin birrii na dhorgate fatiin jettee birrii isii dhorgatte. Ijoollee birrii kuma Homa ol jecha. Kanaaf ol seensisaa. Akka namaa yoo dubbachuu ta'e tokkummaa ol seensisaa. Mucaa kana dhoksaa nurraati. Seensisaa Dibooraa yoo ila nama kuma sadii fuudhitu jiraas jala nama kuma sadii haqa xiyyaa agartaniimi Dibooraa ijoolleen ila aannan waan ofii isiitti aannan ijoolleedhaa kennitu dhabdee abbaa manaatiin sababbii isii wal hiiktee deebitee isiin fatii biraa birrii qaba jetteeni anatti akka saasartu. Kanaaf maqa belleessa narra raawwattu. Sababbii isii abbaa manaa isii bilbilee na gaafateera haqa mucayyoo maaf dhorgatteedhe. Isiin garuu maqaa anaan belleessiti fatii biraa qaba jettee kanammoo sagalee isin dhageessisa. Kanaaf Dibooraa nama jedhamtus ol seensisaa. Iskuu nama jedhamtus seensisaa ijoollee erga wal tuquu ta'ee jecha. Anas isa taraa ture dhiisi miidiyaa irratti hin bahini jedhee kanaaf an qulqullummaa kiyya of beekaa yoo qulqulluudha jette ijoollee imimmaan miskiinas tara kanaan galchita. Karaati nama qindeeffatu nama siigatu taanaan karaa kootis nama galchu tokkummaan qixxeetti nu dhaabbate anis nama galchisu. Qixxeetti erga dhaabbatee Dibooraa haqa miskiinaas ka'anaan sababattee fatii biraa birrii qaba jetteeni ijoollee miskiina dhorgattu fidee dhufa kinoo ol seensisaa haqa namaa eegaa Dibooraa nama jedhamu ijoollee meeqa kan guddifattu biyyatti isinii galee daa'ima meeqa wallaahi booddee na himte anatu kaardii kaleessa guuteef. Fatiitu guuteef anatu guuteef kaleessa ol seensisaa soba jedhaniimi ol seensisaa anatu kaardii guuteef tokkummaa sagaleen haa dhagaamu yoo dhugaa namaatiif kadhaabattanii anatu kaardii guuteef haadha daa'imaati waan aannan hin bitadhu dhabe jettee jecha birrii kuma meeqa isii nyaatte kanaaf Dibooraa seensisaa hundi keessan Dibooraa qofa osoo hin taane iskuullee sagalee kiyya itti ergaa fatiin na dhorgate mallaqa jettee nama kana gurjaajisa. Ifa uummanni argee bara dhoowwachuun kiyyaa kan jirre. Soddoma maali? Maaltu soddoma godhe? Maaltu soddoma godhe? Tanii Dibooraa galchaa.
Buddi isi Dibooraa galchaa. Iskuu nama jedhamu galchaa. Ijoollee ani isiniin jedhu kana hunda galchaa. Maaliif maqaa kiyyatu jarrarran na bade. Iskuun illee dhuftee keessan fatii mallaqa sirraa qabdii Zinnaash kenniif mallaqa isii irraa fudhannaa. Fatii biraa qaban hun jette naan jette. Ani asitti maqaan kiyya maa badu. Uummanni kun haadha gahuu fi ofiin nama kuttee yookaan miidiyaa. Nama guddaa taatanii Fati. Al tokko nama guddaa taatanii Zinnaan. Lamman keessanii jallisa abbaa Jifaar Yuutii warri nagootan akka miskiinaattu asirra fide waan ta'eef ijoollee kanas seensisa. Waa'ee akka kiyyaa suuta taragaaggaanii dubbadhee jira. Warra ifa ta'uuf ifa ta'a. Ani immoo akka narra hin jirre ka hubattan na hubattan kana beektan na beektan. Miskiina haqa miskiinaattu ujootu dhabdee rakkachaa jirtu anatu haardi guuteef kaleessa. Dibooraa nama jedhamu, Iskuu nama jedhamu, birrii meeqa jecha. Kana waan ta'eef ijoollee kanneen seensisa. Maqaan kiyya jarrarran na bade waan ta'eef. Ani karallee wanni an dhufeefi haqni akka narra hin jirre hin beeka. Haqa miskiinaattu isii fide TikTokii irratti osoo ani taa'ii jedhuun osoo ani dhiisi jedhuun kana waan ta'eef seensisaa ijoollee yoo haqa namaa ta'eessanii. Uummanni argee bara akka birriin galchaa yoo dhugaa shamaraatiif ka dhaabattan ta'e dhugaa imimmaaniitiif yoo ka dhaabattan ta'e seensisaa Dibooraa nama jedhamuuf nama Iskuu jedhamu. Anallee maqaan jara waliin mul'ifame. Koi waliin haasofnaa Fati koi tokko. Koi Zinnaash koi beeri tokkoffaa basumnu. Miidiyaa wanni ga'eef. Miidiyaa wanni ga'eef aboo ana makataana godhatte wanni isin hin galleessin. Birriin 30 miidiyaa naman geessitu obboleessa kiyya. Ijoollee yoo birrii gaafatan Fatii biraa qaba jettiin sagalee na dhageeffadhaa. Koi isuma dubbachuu deema Fati koi Fati. Akka dhiiraa taasofnee akka nama guddaa taasofnee boona. Zinnaash ni isiin hatte qophaa himachuudha. Amma waa'ee Fatiitiif waa'ee Zinnaash qofa beekna laafaati dhaggeeffannu. Zinnaash hattu yoo taate qophaa isin himachuu qabdu. Maal taate Fati qoyya? Zinnaash Ani barreessii himachaan jiru maqaan kiyya maa jarra. Amma ijoolleen kunniin akkanaa beektuuf ijoollee kana seensisaa jedhaa jiran. ilaa mana keeffannaa qoodee akkamitti dubbatu? Jaake nageggeessuu dandeessu ani yoo afeetisaa abuusa wajjin iyyuu hin barbaadu namni deemamu jiru uummanni Oromoo kun argee jira. Miskiina namaa yoo baasuu barbaadan nama 300,000 wayi garri deemamullee hin jiru. Ijoollee tanniin fidaa ragaa kiyyammoo haqa kiyyammoo argitaniirtanii sababbii maqaan na belleessituuf Fatii biraa birrii qaba jetteeti Dibooraa fa'a kan akka Iskuu seensisaa ijoollee. Kanaafuyyuu yoo haqa baasuu barbaadde. Ani keessa na dhaga'uu hin dandeessan. Amma waa'ee keessa yeroo xumurree kaane ijoolleen Zinnaash himattuus qophaa'e. Ilaa ka Fatii himattu qophaa'e amma dhimma keessan finne kana wallah obboleewwan maal taatan amma dhimma keessan finne ka Fatii himattu yoo jiraatte kunoo tokkummaadha abbaan manaa nu miti nu go'an amma isin walitti tolchuu dhumne Fatii nu hubadhuudha isin walitti tolchuu dhumne dhugaa gidduu keessa jiru ilaallee keessatti illee ilaalleerra asitti illee ilaallee isii fuulduratti ummata fuulduratti waan gidduu keessa jiru ilaallee kaaneeti sambooda yaa namni Zinnaash nyaatte laa kunoo tokkummaan. Yaa namni Fatiin si nyaate yoo jiraate kunoo tokkummaan maa ummatatti yeroo dheeressi namarra yeroo nutti dheerata waan ta'e amma guyyaa birriin sun gale eegaarranu gidduudhaan walirra kaatanis mucaan hin jiru nu biraan nu dhagaan jiru ijoolleen motiitaraa miutii sin gooti sin banattanii walirra kaatan akka inni hin ta'u rakkoon qabu ijoolleen haqa nama tokkorraa qabdu anarraa ka qabdu qophaa'i wallahi tokkummaan kunoola mana isaa jirra eenyuunu yoo ta'e isteeppiin itti adeemnu dura dhimma keessan fixnee isin walitti nagaa goone sambooda haa ta'u jechuuf malee yaa namni Zinnaash qulqulluu Fatiin qulqulluu an qulqulluu jechuuf miti jechuudha. Amma guyyaan Zinnaash biyya kanaa galte osoo hin taane guyyaan birriin ergameef